Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya egaa guyyaa har'aa kana barumsa gabaabaa tokko isin qabadhee dhufeen jira. Viidiyoo guyyaa har'aa keessatti akkaataa bilbila keenya qofa fayyadamuudhaan iddoo namni tokko jiru akkasumas bakka inni deemuu fi bakka inni oolu waan hunda bilbila keenya qofa fayyadamuudhaan fageenya irraa akkamitti akka beekuu dandeenyu kan isinitti agarsiisu ta'a. Akkasumas namoonni maatii ijoollee qabdan tasa osoo ijoollee keessan dhabdanii bakka isaan jiran bilbila keessan qofa fayyadamuudhaan karaa itti beekuu dandeessanii akkasumas waan birootiifis bakka nama tokko hordofuu yoo feetan dhoksaadhaan bilbila keessan qofa fayyadamtanii haala itti hordofuu dandeessan kan isinitti agarsiisu ta'a. Egaa viidiyoo guyyaa har'aa kanarraa waan guddaa akka baratan abdiin qaba. Viidiyoo kana hanga xumuraa ilaaluu akka hin daganne akkasumas viidiyoo kana like goonii haa jalqabnu isiniin jedha. Gama barumsa keenya yoo isin dabarsu egaa guyyaa har'aa kana appilikeeshinii asirratti agartan kana fayyadamuudhaan waan feenu kana kan goonu jechuudha. Egaa appilikeeshinii kun faayidaa hedduu qaba. Isaan keessaa har'a tokko isinii qabadhee dhufeen jira jechuudha. Egaa jalqaba appilikeeshinii kana install gootanii bakka buufattan immoo gara boodaa isin hima amma haala itti fayyadama isaa seeraan na hordofaan isiniin jedha. Egaa jalqaba appilikeeshinii kana buustanii yeroo bantan haala kanaan isiniif fida. Appilikeeshinii baay'ee namatti toludha. Appii faayidaa guddaa qabudha jechuudha. Egaa akkuma keessa seentaniin isa gubbaarra jiru kana yeroo tokko haala kanaan tuqxanii bantanii jechuudha. Akkuma keessa seentaniin isa furtuu gubbaarraa kana tuqxanii yeroo tokko ni bantanii. Egaa isa tuqxanii booda jalqabarratti isa add macro jedhu kana isa kana si'a tokko tuqxan jechuudha. Egaa achi keessa akkuma seentaniin haala kanaan wantoota sadii isiniif fida. Maal akka itti guutanii fi haala bilbila nama kana itti hordoftan kan isinitti agarsiisu ta'a. Seeraan na hordofaa waan baay'ee salphaa miti. Egaa kanatti isiniif fidee booda gubbaa kanarratti mallattoo ida'uu kana si'a tokko tuqxanii egaa isa tuqxaniin diimaa kana keessatti maal akka isiniif godhu yookiin trigger inni filatan jechuudha. Yookiin ajaja yookiin wanta san akka raawwatuuf maal akka gootan amma asirratti karaa baay'ee salphaa ta'e kan isa baay'ee salphaa ta'e isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa isa call jedhu kana si'a tokko tuqxaniitiniin call ka jedhu kana tuqxanii missed call isa asiin afuraffaarra jiru kana si'a tokko tuqxaniitiniin egaa select number ka jedhu kana tuqxan jechuudha. Egaa asirra tuqxanii okay gootaniitiniin lakkoofsa bilbilaa keessan kan isin fayyadamtan asirratti galchitanii jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa keessan galchitanii nama fakkeenyaaf lakkoofsa diugas godhee asirratti galchee egaa okay ka jedhu kana si'a tokko tuqxan jechuudha. Egaa tokkoffaa diimaa kana akkana guuttanii booda isa lammaffaa kana palaasii kana eda'uu kana tuqxaniitiniin akkana ol siqxan jechuudha. Egaa location ka jedhu kanarra tuqxaniitiniin isa share location yookiin isa gara dhumaarra jiru kana si'a tokko tuqxanii jechuudha. Egaa akkuma asitti tuqxaniin gubbaa kanarratti filannoo 5 isiniif fida. Isin immoo location bakka namni sun jiru message-dhaan akka isiniif fiduu feetan isa jalqaba SMS jedhu kana irra gootanii okay dhifama. Isa okay jedhu kana si'a tokko tuqxanii egaa select number ka jedhu kanarra tuqxanii okay ka jedhu kana tuqxanii ammas lakkoofsa bilbilaa siimii reef achitti galchitan san asirratti galchitan jechuudha. Kan iddoon namichi jiru isin ittiin dhufu san asirratti galchitanii okay yeroo jettaniin egaa siimii filatu rakkoon qabu egaa okay akkuma jettaniin amma process yookiin wanta gochuu qabdan hunda xumurtanii jirtanii asirratti maqaa calistanii barreessitanii fiitiniin maqaa isaa barreessitanii fi isa jala kanarraan jiru kana si'a tokko yoo tuqxanii jettan haala baay'ee salphaa ta'een geeffatanii jirtan jechuudha. Egaa wanta kana qofa gootanii bilbila amma asirratti an harkaa qabu kana jechuudha. Iddoo fageenya irra taa'eetiniin waan namichi bilbila kanaan hojjetamu yookiin iddoo abbaan bilbila kanaa jiru cufa isaa beekuu nan danda'a. Egaa wanta nama asirratti guute kana kan guutan bilbila nama xalafuu heddan san irratti jechuudha. Wanta kana fayyadamuudhaaf jalqaba bilbila nama xalafamee san bilbilli amma waan appilikeeshinii kana irratti install gootanii wanta nama isinitti agarsiise kana guutan bilbila nama isin xalafuu heddan san irratti appilikeeshinii kana feetanii haalaan amma guute kanaan guutanii jennaan isin fageenya irraa bilbila keessanii yeroo tokko qofa miskoola yookiin yoo irratti bilbiltanii jettan bakka namni sun jiru linkii yookiin Google Maap irra seentanii linkii Google Maap irra seentanii itti ilaaltan ofii isaatiif isiniif erga jechuudha. Karaa baay'ee salphaa ta'een iddoo namni sun jiru guutumaan guutuutti beekuu kan isin dandeessisudha jechuudha. Egaa waan baay'ee ajaa'ibaa fi namatti tolu akkasumas waan itti akka itti fayyadamtanis abdii guddaan qaba. Appilikeeshinii kana immoo karaa baay'ee salphaa ta'een Play Store irra seentanii iddoo searchii san irratti macro droid jettanii searchii gootan
isa appilikeeshinii jalqaba irratti isiniif dhufu kana jechuudha. Appilikeeshinii kana firiidhaa bilisaan Play Store irraa buufattanii fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Egaa barumsi guyyaa har'aa isin qabadhee dhufeessa kana ture. Viidiyoo guyyaa har'aa kanarraa waan guddaa akka baratan abdiin qaba. Viidiyoon kun yoo isinitti tolee jedhe viidiyoo kana laayik godhaa. Namoota jaallataniifis sheer gochuudhaan akka irraa fayyadaman godhaa. Akkasumas viidiyoowwan barumsaa nuti yeroo yeroodhaan gadhiisnu hordofuudhaaf chaanalii keenya subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama. Akkasumas yaadaa fi gaaffii wanta isin dhibe yoo jiraate kamiisaayyuu koomandii irratti naaf barreessaa isiniif hin deebisa. Hanga viidiyoo birootii walitti deebinutti nagaatti naaf tura. Baay baay.